Ammas irra deebi'uudhaan baga nagaan dhuftan baga jala bultii ayyaana irreechaatiin isin ga'e. Amileen hin jiru. Sagantaa keenya gabaabsinee adeemuudhaaf kanatti aansuudhaan sagantaan nu qabnu bulchaa bulchiinsa aanaa Jamoo kan ta'an obbo Amdee Mokonnin waa'ee irreechaa ilaalchisee akkasumas irreecha irratti maal gochuu akka qabnu haala nageenyaa wajjin wal qabatee maal ta'uu akka qabu yaada baniinsaa yookaan haasawa baniinsaa nu taasisanii akkasumas kabaja keessumaa kabajaa akka nu affeeraniif obbo Amdee gara fuulduraatti nuuf simadha. Amileedhaan. Kabajamoo obbo Adaanee Abdataa, kabajamoo obbo Sanyii, kabajamtoota waamichi kan isiniif godhame qeerroo qarree baga jala bultiidhaan isiniin ga'e. Kanatti aansuun guyyaa har'aa keessattiyyuu sagantaan kun yeroo qophaa'u qaamni har'a asitti argame hundi kanaan dura qophiiwwan bifa kanaan qophaa'ee sagantaaleen garaagaraa jala bultii irreecha irratti qophii dursaa godhamuu qabu. Dargaggeessi keenya waliin taa'ee mari'atee kallattiiwwan garaagaraa kaa'ee akka deemuuf sagantaa addaa har'a qophaa'e kanarratti yeroo affeerramtan namoonni sadarkaadhaan jiru hundinuyyuu maalummaa irreechaa qaamoleen obboleewwan keenya sabni garaagaraa kana dura dhiibbawwan garaagaraa ture sun yeroodhaa gara yerootti tokkummaa jaalala nageenya akka labsu irreechi tokkummaadha jaalala nageenya waliin hammatee kan deemu malee nama kamiyyuu kan dhiibuu danda'u akka hin taane baroota hedduudhaaf hora Finfinnee irratti dhaabbatee kan ture bara kana immoo akkuma beektan bara calqabaati irratti dhiibbawwan garaagaraa ture. Qarreen keenya dargaggoon keenya lubbuu isaa itti dhabee kan ture. Yeroo ammaa kanatti garuu gama kamiiniyyuu kan dhufe damdamatee har'a ga'ee bal'inni fi jaalalli kan saba keenyaa qofa osoo hin ta'in sabaaf sablammootaa ta'ee argamuu isaatiif baga gammaddanii isiniin jechuu barbaada. Ayyaanni kun ayyaana sabaaf sablammootaa kan hunda hirmaachisu. Kana yeroo jennus qaamni kamiyyuu akka biyyaatitti, akka gaanfa Afrikaatitti, akka idil addunyaatti UNESCO irratti galmaa'ee beekamtii kan argate. Ammas immoo irra deddeebi'amee hora Finfinnee irratti guyyaa sanbata duraadhaa kabajamu irratti dargaggoon keenya har'a yeroo wal geenyee sagantaawwan garaagaraa qophaa'ee sagantaawwan garaagaraa kun immoo yeroo qophaa'utti tokkoffaa irreechi namoonni hedduun maalummaa isaa akka beekan irreechi hammachuu akka ta'e hunduu akka beeku fedhiidhaan jaalatee dhiibban kana dura ture suni gara fuula duraatitti namoonni hundinuyyuu jaalalaan fedhiidhaan dargaggoowwan akka biyyaatitti hora Finfinnee irratti kabajamu irratti keessummaa keenya simachuudhaaf qophii garaagaraa godhameera. Qophii garaagaraa godhame kanarratti immoo qeerroon asiru kun adda durummaadhaan keessattiyyuu nageenya irratti bara kana humni namaa kan hin daangeffamne kana dura sababa garaagaraatiin keessattiyyuu sababa koronaadhaan sababa nageenya callisaatiin humni namaa daangeffamaa ture. Bara kana garuu bifa addaatiin qaamni hundinuyyuu irratti hirmaachuu akka danda'uu fi isaaf immoo qophiiwwan gurguddaan barbaachisu
akka aana keenyattis akka magaalaa Finfinneettis qaamni asiru kuni gahee olaanaadha kan qabu jechuudha. Gahee olaanaa isarraa eegamu keessaa inni tokkoffaa irratti nageenya. Nageenya irratti hojii gurguddaatu hojjetamaas jira. Magaalaa kana keessatti baroota dhiyoo keessatti alaabaa kana fannisuudhaaf ilaalchi namootaa sadarkaadhaan jiru fudhatee amanee hojiitti galuu irratti rakkoolee garaagaraa turan hundi keenya ni beekna. Amma garuu sirnichi sirna saba tokkoo qofa osoo hin taane namoonni hunduu irratti hirmaachuu danda'u. Hawwalii galaa akka ta'e hundinuyyuu sabaaf sablammootas as keessa jira har'aayyuu jechuudha. Qaamni asitti argame qaama saba tokko qofaa miti. Sabaaf sablammoota hedduutu as keessa jira. Tokko ta'ee nu waliin yeroo kabajamu namni calqaba irratti kan ture sun ilaalchi jijjiiramaa dhufuun sirna dimokiraasii amma diriire keessattis kan dura ture jijjiiruun akka salphaatti kan hin dhufne immoo ta'uu isaa hundi keenya hubachuudha kan qabu. Keessattiyyuu wantoota hin irraanfatamne dargaggoon keenya lubbuutti dhabee kan ture Bishooftuu irratti kan irraanfatamuu miti jechuudha. Har'aan kana garuu bifa nageenya qabuun hora Finfinnee irrattis Bishooftuu irrattis kabajuudhaaf jala bultii irra jira. Baga jala bultii kanaan isin ga'ee jechuun barbaada. Kanarraan kan hafe iddoo kana yeroo filatamu obbo Sanyii Nasiranii mee yeroo tokko harka rukutaafi sagantaa kana televezyiiniidhaan agarree turre iddoo isaa kana innis asumara dhaabbatee haasaa ture iddoo tana wayya jennee garana dhufneerra ammas immoo bifa saniin iddoo hawwataa dhugaa dubbachuudhaaf asirratti kabaja akkanaa kana yeroo kabajnutti boruuf haadharraa qabee immoo wantoonni nu eeggatan akka jiru immoo beekuu qabdan. Amma yeroo asitti dabarsinee bal'inaaf fudhannu qofa osoo hin ta'in hojii gurguddaan alatti nu eeggachaas jira jechuudha. Tokkoffaa keessummoonni keenya guyyaa seenanirraa eegalee qophii dursaa godhamaas jira. Guyyaa boruu immoo sadarkaa kutaa magaalaatitti qophiileen qophaa'an suni boru ganama sa'aatii 12 irraa qabee qaamni asiruu kunii fi namoonni waamichi isiniif godhame namni tokko osoo nafin sadarkaa kutaa magaalaatti ni kabajama. Achi yeroo deebisneetti immoo guyyaan kamisa waan ta'eef sadarkaa aana keenyattis karaa furiitiin kan seenamu irratti keessummoota hedduutu achirraan seena. Kanaaf guyyaa irraa qabnee galgala irraa qabnee halkanis guyyaas hojjennee keessummoota garana dhufan simannee hammataa akka taane hundinuyyuu beeka. Isa san immoo mul'isuu kan dandeenyu nutis sabootaaf sablammoota waliin taanee keessummaa keenya nagaan dhufan nagaan hamma deebi'anitti wal duuka dhaabbannee geggeessuu qabnaa jechuudha. Saniif immoo haaraa miti qaamni asiru kanaaf. Duras ni beekna isarratti waan daballee socho'uu qofa jechuudha kan qabu. Kanaaf guyyaa boru ganamadha hundi keessanuu sadarkaa kutaa magaalaatti geggeeffamu irratti akka argamtanii kanatti aansee sagantaawwan garaagaraatu jira. Gaafiif deebii jira. Badhaasni garaagaraan jira. Dhumarratti baga isiniin ga'e jechuun barbaada galatooma. Kallattumaan gara daabboo muruutti adeemanii obbo Amdeen akkasumas addee Hiyoot akkasumas injiinar Adaanaan gara fuulduratti akka dhufanii daabboo kana nu muraniif amilee nu kennaafi. Amilee. Amilee kennaafi kaa. Gara teessoo isaaniitti hanga deebi'anitti ammallee amileen itti hafuufu. Galatoomaa. Isaan kana isinitti mul'atu? Isinitti mul'atu mi? Hin bareedu mi? Isaan kuni kan dhufan sabaaf sablammoota Itoophiyaa keessa jiru. Kaabarraa hanga kibbaatitti ከሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች የተሰበሰቡ ውድ አመራሮቻችን ናቸው። አንድ ጊዜ ሞራል ስጡልኝ እባካችሁ። አያኒ ኢሬቻ አያነ ኬኛ ወጅን ከበጀና ወጅን ጅራ ቶኩማ ኬኛ ወጅን ኢብሰና ጀደኒ ኑ ወጅን ግዱ ኬኛት ዋን አርገመኒፍ ስርት ጃላላ ሳኒፍ ቀምኑ
ammallee irra deebi'aatii amilee naaf kennaafi. Akkuma jenne guyyaan har'aa kan kabajachaa jirtu guyyaa jala bultii ayyaana irreechati waliin jenneerra. Kanaaf guyyaa jala bultii kana ammoo kabajachuudhaaf walaloon garagaraatiin akkasumas weedduu garagaraatiin kabajanna jenne. Kanaaf gama kiyyaan waan xiqqoon isin jechuu barbaada waa'ee irreechaa. Irreecha akkuma hundi keessanuu isinitti ibsuuf miti. Irreecha jechuun tokkummaadha. Irreechi jaalalaa. Irreechi qabeenya keenya. Irreechi duudhaa keenya. Irreechi dhaadannoo keenya mitiiree akkas miti. Oromoon qabeenya guddaan inni walootti qabu inni guddaan ayyaana irreechati. Ayyaana irreechaa musliimni ni kabajaa. Ayyaanni irreechaa ayyaana kiristaanotaati. Ayyaanni irreechaa ayyaana waaqeffataati. Kanaaf Oromoon hundi qabeenyi nuti walootti qabnu ayyaana irreechati. Kanaaf baga ayyaana guddaa ayyaana Oromoo isa guddaa isa hangafaa itti isin ga'e isiniin jedha hunda keessanii. Kanatti aansuudhaan waan tokkoon isiniin jechuu barbaada. Hundi keessanuu akkuma yaadattan bara 2009 2008 dura 2006 irraa jalqabnee waa'ee maastar pilaanii Oromoon bakka jirurra kaabaa kibbarraa bahaa lixarraa falmachaa turre tokkummaadha miti. Tokkummaan keenya bu'aan tokkummaa keenyaa inni guddaan ayyaana irreechaa magaalaa Finfinneetti hora Finfinnee keessatti kabajachuudha. Kana ilaalchisee waa'ee ayyaana irreechaa waan xiqqoo takkan isiniin jechuu barbaada. Ayyaana irreechaa hora Finfinnee. Maastar pilaanicha falmanneetu dinnee eenyutu irraa hafaa irreecha Finfinnee uffata aadaatiin faayamnee bareedaa tokkummaadhaan deemna gaarii waliif yaada. Kan Wallaggaas koottu Gimbii fi Naqamtee rabbitu jaallata yoo irratti argamte maal irratti irreecha irratti. Isinis hin hafinaa dambi doolloof shaambuu osoon sin affeeriin isin biran darbu Arsii Asallaaf fi Adaabbaa warri Shaashamannee ni hirmaanna nutis siiqqee keenya qabanne. Warra Baalee Roobee Harargee Haramayaa uffata aadaatiin bareechaa wal faayaa. Uffata aadaatiin bareechaa wal faayaa. Godina kam waameen kam dhiisa dhiiroo isin hin daganneem sabboontota ciroo hangafan irraanfadhee Gujii fi Booranaa akkasin nu boonsitan hundumtuu amanaa akkasin nu boonsitan hundumtuu amanaa. Iluu Abbaa Booraa Baddallee fi Mattuu warra Jimmaa fidaa alagaanaa maraattu shawaadhaan marfamtee eenyus wallaalee karaa kaabaan dhufuu ijoollee warqituu fi gootonni salaalee karaa kaabaan dhufu ijoollee warqituu fi gootonni salaalee. Karaa lixaan ammoo qeerroo Amboof jalduu Finfinneen nuun alaa fira tokko iyyuu qabdu ka'een itti waama qeerroo jamootti anisoo isinis akka nafne yaa warra walisoo isinis akka nafne yaa warra walisoo. Finfinneetti wal argina biyya jamoo dabalee akkamiin walirraa hafna nutuu waliif malee akkamiin walirraa hafna nutuu waliif malee. Yaa'u waan xiqqoon darbadhee waafanii kanatti aansuudhaan sagantaa nuti qabnu sagantaa dorgommii gaafiif deebii dargaggoota yookaan qeerrota garaagaraa gidduutti geggeeffamuudha. Kanaaf kallattiidhaan gara sagantaa keenyatti deemuudhaan dura durbee daraartuun amileedhaan akka naa simattan. ከዛ በፊት ይሄ ፕሮግራም እንዲህ ያማረና የደመቀ እንዲሆን ያደረገልን ለጨፌ ወጣቶች አንድ ጊዜ ሞራል ሰገንታን ኩን አከት ሚደጌ ደንሳ ሚሻተዬ አከ ሀላ አርጊተን ከናን አከ ተውፍ ከኑ ደገሪ ዮከን ከኑ ግድ nu wajjin dhaabate waldaa dargaggoota caffeetiif amilee al tokko itti aansuudhaan dura bu'aa yookaan hojii gaggeessaa waldaa caffee obbo Sanyii gara fuulduraatti naaf simadha. Obbo Sanyiin abbaa akka abbaa murtii ta'aniiti kan waamamanii. Itti aansuudhaan kallattumaan gara durbee dareettiin sin dabarsaa. Daraartuun gaafii ni gaafatti.
dorgommiin yaa ilaallaa dhumarra nama mo'ateef badhaasni jira. Badhaasni maal akka ta'e wajjumaan dhaabannee ilaalla jechuudha. Badhaasa cimaadha. Kanaaf haga dhumaatitti nu hordofaa. Hayyee kanatti aansuudhaan akkuma agartan irreecha sababa godhachuun sagantaa halkan ogbarruu jaamee gaggeessitoota hirmaachisiisuun akkasumas dargaggoota qaqqaalii keenya asitti argamtanii sagantaa bareedaa kana waliin dabarsuuf erga yaadu eegallee turree jirra. Haa xiqqaatus garuu har'a geenyee waan dandeenyuun godhachuu dandeenyee jirra. Kuni waan gaariidha jechuudha. Kanatti aansee gaafii ani gaafadhu gabaabdu. Waa'ee irreechaa, ayyaanni irreechaa maali? Duudhaan isaa maali? Aadaan keenya maal fakkaata? Hangam takka beeyna? Naman beeynillee asitti wal barsiisnee bahuu fi kaayyoon isaa kaayyoo biraan qabu. Kanatti aansuun lakkoofsa qabatan gaafiin qophaa'e gaafii 6 gaafii 2 isaan gaha. Lakkoofsa ni yaaman dorgomtootonni keenya kaasitti argaman gaafii 2 yaamanii achi booda gaafiin gaafadhaa. Gaafiin gosa 3 gosa tokko jira. Deebisiidha hundisi. Gaafii gaggabaabaa deebisiidha. ለሌላኛውም አካላትን መልእክቱ እንዲደርስ ጥያቄና መልስ ውድድሩ የስነ ጽሁፍ ምሽት ምክንያት በማድረግ ከወጣቶች ጋርና ከአመራሮች ጋር ያዘጋጀነው ፕሮግራም ላይ ያለነው። ጥያቄና መልስ ውድድሩ 6 ጥያቄ ናቸው። ሁሉም መልሱ ናቸው። ከዚህ ውስጥ ቁጥር ይዙና ወጣቶች ሁለት ጥያቄ ደርሷቸው የማለያ ነጥብም ካለ ተለይቶ በዛው ልክ ዳኛችን አቶ ሰኚ ለይቶልን እዚሁ ተሸላልመን ተመካክረን በዓሉን አክብረን እንሄድ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ቀጥታ ቁጥር ይዛሉ ልጆቹ። ከአወል ነው የሚጀምረው። ቁጥር ጥራ ከ1 እስከ 6። እሺ 3 ቁጥር የመጀመሪያ ዙር አብዱሩ 4 መስኔ። እሺ ጋፊን ተደፋን አከነ ሪፈዳ እሬቺ ሆራ አርሰዴ ኤሰቲፊ ውያ ማሊራ ኦራ ከንበራ ኩማ ለማፊ ኩደጃ magaalaa Bishooftuu bakkuma hora Arsadee jedhamutti gaafa guyyaa 27 magaalaa Bishooftuu hora Arsadee irratti. Ayyee gaafii isaa sirriitti deebisee jira. Amilee fanna. Abdurroo lakkoofsa gaafii 4. Lakkoofsa gaafii 4. Godinaalee Oromiyaa yeroo ammaa kana meeqa? godinaaleen Oromiyaa Wallageeffadha. Dhageeffadha. Godinaaleen naannoo Oromiyaa meeqa? digdamii lama digdamii lama jee hin deebine gara manaa deebisna. Godinaaleen naannoo Oromiyaa meeqa? Godhatee jee hin deebine. Carraa inni fiikan. Achimi. Hayyee sirriitti deebisee jira. Godinaalee naannoo Oromiyaa 21. Beekumsa waliigalaatiif godinaaleen maal akka ta'an kan inni isin ibsu ta'a jechuudha. Tokkoffaa godina Wallagga lixaa. Lammaffaa Qeellam Wallaggaa, Wallaggaa Bahaa, Horroo Guduruu Wallaggaa, Iluu Abbaa Booraa, Bunnoo Baddallee, Jimmaa, Shawaa Kibba Lixaa, Shawaa Lixaa, Shawaa Kaabaa. Godina Oromiyaa naannoo Finfinnee, Shawaa Bahaa, Arsii Lixaa, Arsii Bahaa, Baalee, Boorana, Gujii Lixaa, Gujii Bahaa, Walloo, Harargee Lixaatii fi Harargee Bahaa. Kanaafuu odeeffannoo waliigalaati. Gaafii lakkoofsa 2. Irreechi hora Finfinnee eessattii fi guyyaa maaliirra oola? Kan bara 2016. Irreechi hora Finfinnee caffee araaraatti kabajama. Caffee araaraa achitti kabajama. Sanbata guddaa qadaamee oola gaafa 26 oola kabajama jechuudha.
kutaa magaalaa isaa Carqos yookaan immoo Carqos Carqos Yaalee jira. Qabxii guutuun kanneen hafu. Carqos Kutaa magaalaa Qiirqos. Caffee Araaraa. Guyyaa Sanbataa. xiqqaa qadaaduu 26. Fulbana 26. Irreecha jechuun maal jechuu sirriitti ibsi. Akkuma beekamutti irreecha jechuun duudhaadha. Caacculee sirna gadaa keessaa irreechi isa tokko jechuudha. Kanaaf sirni gadaa akkuma beekamutti sirni gadaa seera addunyaa dimokiraasii irraa fudhatte ta'ee achi keessaa sirni irreechaa kun caacculee sirna gadaa keessaa isa tokko duudhaadha jechuudha. Sirni gadaa irreechi Oromoon bacaqii gannaa bahee gara booqaa birraatti yeroo dhufu ayyaana tokkummaadhaan marga jiidhaa qabatee gadi bahee maree hoo jedhee nuu araarami jedhee kan wal dhabe Oromoon waa lama irratti wal dhabuu danda'a yeroo gannaa maalirra wal dhabaa bishaaniif marga irratti wal dhabuu qaba jechuudha. Ollaa wal dhabuu danda'a. Isa kana gara birraatti yoo bahu nuu araaramanii uummata ollaa jiru akka sabaallee yoo ta'e akka ollaallee yoo ta'e akka gosaallee yoo ta'e araaramee araara bakka itti gaafatu jechuudha. Irreechi kun immoo irreecha tulluu fi irreecha malkaa jedhama. Kan amma kabajuuf itti deemaa jiru kun irreecha malkaati jechuudha. Amma gara birraatti yoo deemnu immoo tulluttis bahee irreeffataa jechuudha. Kanaa fakkaataa jechuudha irreechi. Deebisee mandii. Sirriitti deebisee jira. Gabaabatti ayyaana irreechaa ibsu. Ayyaana irreechaa jechuun ayyaana aadaa. Ayyaana sabni Oromoo aadaasaa, duudhaasaa ittiin ibsatu. Dukkanarraa gara ifaatti darbuu isaa kan uumaa rabbitti dhaqee waaqa isaa ittiin galateeffatu. Guyyaa eebbifamaa jechuudha. lakkoofsa 5. Abdurroo lakkoofsa 5. Finfinneen kutaa magaalaa meeqa qabdi? Gaafii lakkoofsaa itti deddeebi'u jira. Itti deddeebi'u 12 qabu. Kutaa magaalaa 12. 12 je. Deebi'ee moo? Achi galu. Magaalaan Finfinnee kutaa magaalaa 10 meeqa qabdi? 11 qabdi. Hin deebine. Gaafii lakkoofsa ja'affa. Finfinneen aanolee meeqa qabdi? Aanolee Kutaa magaalaa 11 qabdi. Kutaan magaalaa 11 kun aanolee meeqa qabdi? ana 200 waan kanatti hin beeku 220 wayii fakkaata. Lakkoofsa murteessii nuti. Aanaa 227 wayii natti fakkaata. Aanaa 227. 27 jee deebi'ee jira. Eenyu deebisame? Dhibba tokkoof 18. Deebi'ee? Waltajjii irraayis gargaaruu dandeessu ishee. Dhibba tokkoo fi 21 qabdi. Magaalaan Finfinnee. Gaafii keenya xumurree jirra. Qabxiilee gaafiitti gaafataman gaafii 6 keessa namoota 3 dorgommii dorgomaa ture. Abbootiin daanyaan keenyaas jiranii qabxii isaanii hanga adda baasanii DJ'n sirba tokko isin gaabbasee deebinaa jechuudha.
gadaa meelba amaante sottolimboo. Lammiin kooluruu gadaa mula marsaa isa garuu bara gadaa meelba amaante sottolimboo. Irreechi waggaa waggaan dhufa kan rabbi nu ga'uun horar sadii geenye ora finfinneetti wal ga'u. Irreechi waggaa waggaan dhufa kan rabbi nu ga'uun horar sadii geenye ora finfinneetti wal ga'u. Keenya biyyi amaante sottolimboo. Jabaatu marsee shakkar jira homtuu si danda'uu jira foollee Oromoo amaante sottolimboo. Innaanuuf guddisi jabaa bulchi jennee si kadhannaa kan dabees qajeelchi uumaa guddaa sitti abdannu. Irreechi waggaa waggaan dhufa kan rabbi nu ga'uu horar sadii geenye ora finfinneetti wal ga'u. Deebi'aan nuuratti irreechi uumaan deebise ayyaantuu deebise. Abbaan biyyaasi jabeessi uumaan deebise ayyaantuu deebise. Jaarraa tokkoof walakkaa kan ture uumaan deebise ayyaantuu deebise. Hayyuu qabdaa warra rakkoo fure uumaan deebise ayyaantuu deebise. Warri finfinnee saganamaati uumaan deebite ayyaantuu deebise. Irreeffannaa bayi malkaatti uumaan deebite ayyaantuu deebite. Roorroon durii kana boodan jiru uumaan deebite ayyaantuu deebite. Dhaloota qubee warra rakkoo furu uumaan deebise ayyaantuu deebite. Yeroo dheeraaf adda facaane galata rabbii irra waltaane. Yeroo dheeraaf adda facaane galata rabbii irra waltaane. Dhiigaan dhufee ilmatti laanne galata rabbii irra waltaane. Dhiigaan dhufee ilmatti laanne galata rabbii irra waltaane. Dhiigaan dhufee ilmatti laanne hora bullallee tarra dachaane. Dhiigaan dhufee ilmatti laanne hora bullallee tarra dachaane. Falmataa lammii koo kan birbirsa gooroo dhugaan seenarraan dhabu darbeera barri roorroo. Dhiigadduu dhangala'ee lafee qaccaccabe ijji dhiiga roobe lubbuutu gumaa dhabe. Falmataa lammii koo kan birbirsa gooroo dhugaa qaallitti ture himannaa bara roorroo. Dhiigadduu dhangala'ee lafee qaccaccabe ijji dhiiga roobe lubbuutu gumaa dhabe. Yoomas geenye salphaatti sirraan oolu yaa koodee of kenneeti jabaanii sirratti sirraan oolu yaa foollee seenaan baddanuu galteetti sirraan oolu yaa koodee wal argina finfinneetti sirraan oolu yaa foollee irreeffadhu malkaa keetti yarraa sirraan oolu yaa koodee dhugaan galte gullalleetti sirraan oolu yaa foollee
waldaan hojii gamtaa caffee yeroo hunda kan nurraan hafne kan Oromoo irraa guyyaa tokko hafee hin beekne wanti Oromoo hunduu qabeenya kooti. Irreechi qabeenya kooti. Wanti Oromoon keessa jiru hundi qabeenya kooti jechuun mana barumsaa burqaa waayyuu haaromsuurraa jalqabee waan garaagaraa keessatti hojiiwwan misoomaa gama mootummaa waame abbootiin dhuunfallee akkuma waamanii mootummaa wajjin dhaabachuudhaan yeroo hunda saba isaa kan tajaajilaa jiru waldaa caffee baay'ee galateeffannaa. Kanatti aansuudhaan gara badhaasatti deemnaa. Reefuu akkuma argitan dorgommii cimaatti ture dargaggoota keenya gidduutti qormaata asii baay'ee. Dargaggoonni keenya waa'ee irreechaa hangam tokko beekumsa qabu. Waa'ee bulchiinsaa irratti, waa'ee magaalaa Finfinnee, waa'ee Oromiyaa irratti hangam tokko beekumsa qabu kan jedhurraa, hubannoo qabu kan jedhurraa gaafii garaagaraa gaafanneera. Namni baay'ee inni dorgoma kan immoo sadarkaa qabatu nama tokko miti. Namoota muraasa tokko haga sadii yoo ta'e nama sadii yoo dorgoman namni tokko sadarkaa qabachuun dirqama. Akka carraa ta'ee gaafiin carraadhaaf isaaniif kenname carraa fuudhaniin gaafii gaafataman kan guutumatti deebisee jira, kan lama deebisee jira, kan tokko deebisee jira jechuudha. Kanaaf hunda isaaniitiif sadan isaaniitiif al tokko hamilee hirmaannaa isaaniitiif jechuudha. Hirmaannaa isaaniitiif al tokko hamilee kanatti aansuudhaan badhaasa kana akka nu kennaniif itti gaafatamaa humna namaa aanaa jamoo kan ta'an obbo Dagguu fuulduratti naas himadhaa. Hamileedhaan. Akkasumas hojii gaggeessaa waldaa hojii gamtaa caffee obbo Sanyiin gara fuulduraatti naas himadhaa. Bamoraal. Dorgommiin haala ture argitaniittu akkuma gaafii gaafatteen bakka abbaan murtii jirutti, abbaan murtii jechuun abbaa haqaa jechuu miti sirna gadaa keessatti abbaa haqaa bakka abbaan haqaa jirutti argitaniittu nama sadarkaa tokkoffaa ba'e qofa badhaasna jechuudha. Kanaaf durbee dareen waan jiru sinitti himti kallattumaan gara isheetti sin dabarsa. Hayyee gaafii waldorgommii gaafii dargaggoota sadeen jidduutti godhame keessa gaafii lama gaafataman lameen keessaa lama ka deebisee jira, lameen keessaa tokko ka deebisee jira, lama keessaa immoo ka'umaan deebisanii jira jechuudha. Haa ta'u garuu kanaan abdii murattanii achiin akka hin hafne tokkoffaaf dorgomuu danda'uu qabdanii dargaggoo Masfinii fi Abdurroon dorgommii nu gootaniif hedduu galatoomaa jechuu barbaanna. Kanaafuu guyyaa irraa sababa godhannee sagantaa bareedaa kanarratti argamnee wal dorgommii gaafii deebii godhame irratti bifa bareedaa ta'een gaafii gaafatame keessaa gaafii hunda deebisuudhaan tokkoffaa kan ba'e dargaggoo Awwal Said. Moral. Kamera. ይከፈት አሁን badhaasa caalu kennamee fi kitaaba kana ilaaltaniittu namni nama jaallatu baay'ee akka nama tokkotti ani yoo nama tokko jaalladhe kennaan ani namaaf kennu kitaaba namaaf kennu jechuun kennaa guddaadha. Kitaabni kitaaba caalu immoo jira. Kitaabni kun kitaaba muummicha ministeeraa keenya kabajamaa Dr. Abiy Ahmediin barraa'edha. Ida'amuu isa jedhudha. Kanaaf kennaa guddaa kennamee fi hamilee kennaafi.
Kallattumaan keessummoota obbo Daguu fi obbo Sanyii gara teessoo isaaniitti naasimadha. Kanatti aansuudhaan sagantaa ishee xiqqoo aadaa Oromoo keessatti Oromoon keechummaa waamee akkatti hin gadhiisu eebbisaa yoo dhangaa qabaate dhangaa manaa kennaa fi kanaaf abbaan manaa kan ta'an hojii gaggeessaa waldaa caffee obbo Sanyii fuulduratti dhufanii daqiiqa lama hin caalleef waa'ee ayyaana irreechaa kana ilaalchisee dargaggootaaf tamsaasni kun tamsaasa kallattii waan ta'eef dargaggoota biyya Itoophiyaa keessa jiraniif akkasumas dargaggoota Oromoo addunyaarra jiraniif ergaa akka dabarsaniif kabajaadhaan affeeraa hamileedhaan naasimadha. Jirtu nagaa keessan baga isiniin gahe baga waliin nu gahe እንኳን አደረሳችሁ እንኳን በሰላም መጣችሁ። irreechi hirree keenya irreechi obbolummaa keenya irreechi tokkummaa keenya irreechi mallattoo keenya addaati. Jiini kun ji'a kan duraan wal lolee jiraate irra yoo jiraate ji'a hiifamatti wal gaafatudha. Ji'a itti kan walitti bu'e araaramu. Ji'a itti kan wal harkaa dhabirre an walirraa argatudha jechaadha. Kanaaf ji'a addaati waan ta'eef waraannis hin dhaabbata. An wal himatu himannaan hin dhaabbata. An warree birree laphee qulqulluudhaan maal waliif godha? Hiifama walii godha jechaadha. Irreecha waan ta'eef. Irreechi bara kanaa immoo akkuma beektan irreecha bara guutuuti. Goobeen bara kanaa irreecha dursee fixatee jira. Goobeen bara kanaa Finfinnee haa huu hii jedhee barsiisee fixee jira jechaadha. Abbaa Caadaa jedhamu san fixee jira. Kanaaf sadarkaa biyyaatitti kan jiru yeroo ammaa kanatti hundi keenya kutannoodhaan yeroo itti sirbinu qofa oduu hin ta'in Finfinnee keessa kan jiru dargaggeessi Finfinnee keessa jiru jaarmiyaanis calqaba duraan dursee ifa manaa godhaati waldaa ijoollee nadhii gammadaatiif haamilee guddaa naaf godhaafi. Sababni isaa haa jaallannus haa jibbinus nu wal birattoo baay'an diinni keenya akka gubatu beekuu qabdu jechaadha. Kuni nuuf addaadha. Kanaaf ijoolleen kun hirreedha, gaachana, uleedha, qolannoodha, hunda keenyaa jechaadha. Waa hunda keenyattiyyuu. Kanaaf of cimsinee ammas taanan guyyaa boruutirraa kaasee alaabaan kunis akka nu jalaan kaan sira darartuu wajjin waliin dubbannee jirra. Simannaa mooraa kana keessatti immoo bulchiisuma wajjinin kabajamtoota hooggantoota bulchiisa aanaa keenyaa wajjinis ta'eedhaan kutaa magaalaas ta'e qaama inni ilaallatu hunda wajjin taanee qeerroo qarree akkasumas abbootii gadaa godinaalee hundarraa dhufanii guyyaa har'aatirraa kaasanii jiddugala aadaa Oromoo jiru wajjinumaan turre ganamarra soo boruurraa kaasnee immoo jala bultii keenya kan ittiin kabajannu ta'a waan ta'eef nus jimaatarraa kaasnee dhangaa guuttannee waan hundaanuu guunnee qophiirra jirra. Dirree masqalaatirrattis immoo dunkaanas dhaabnee mana nyaataa fi dhugaatii waldaa dargaggoota caffeetirrattis qophii guddaa qopheessaa jirra. Humnaanis waan jiru hundaan akka wal gargaarru adaraan jedhaa waamicha koon isin dhiyeessuu barbaada. Kabaja guddaa jaalala guddaa bulchiisni har'a dhufee asirratti hoggaa hojjetu asirratti kana kabaju nuuf haamilee guddaadha jechaadha. Waaqayyo isin haa eebbisu. Baay'ee galata guddaa qabdu. Fuulduraafis wajjinaan hojjennu ta'a. Muuxannoo gurguddaa walirraa fudhachuu dandeenya. Dargaggeessa keenya kaanis waldaa dargaggoota caffeetii fi waldaa nadhii gammadaa qofa oduu hin ta'in waldaalee biraattis ta'e warra hin ijaaramnes akka sirriitti ijaaramaniif dabalataan ijaarree qomoon ijaarame hin mo'amu. Namni ijaarame humna waan ta'eef jabaannee humna tokkummaa keenyaa akka cimsinuuf adaraa isiniin jedha. Waamichi koo waamicha obbulummaa galatooma ulfaadhaanaaf jiraadhaa uggaagaan isin haa gahu. Hojii gaggeessaa waldaa caffee obbo Sanyiidhaan galatoomaa jechaa sagantaan kun kan isinii darbaa jiru galma waldaa caffee aanaa jamoo kutaa Nifaasil Kilaaftootti kan argamurraayi tamsaasa kallattii caffee miidiyaadhaan isinii darbaa jira. Mana keessan teessanis kan hordofachaa jirtan
sagantaa keenya asirratti kan xumuru ta'a. Hundi keessan guyyaa boruu ergaa hooggantoonni keenya dabarsan akkasumas obboleewwan keenya dabarsan fudhattanii kabajaan ayyaana irreechaa nagaaf jaalalaan sabaaf sablammoota wajjin akka kabajan isiniin jecha halkan gaarii galatoomaa ulfaadhaa deemanaa suuraa bulaa.